waa'ee amma Oromoon gizee hidhamu roorrifamu ajjeefamu afaan Oromoo kun akka hidhabamu gizee godhamu afaan kanaaf dubbatuun kee afaan kanaaf dhaabbatuun kee ummata miidhamee kanaaf dhaabbatuun kee sababa amma fakkeenyaaf namni biyya faranjii jiru haa jennu saba Oromoo faranjiin hiikuman qabdu ati saba kee waan irraa dhalattee waan beektuuf qaamni kee achi jira waan beektuuf qaamaan as jirta malee ruuxiin achi jirti maaliif adeerri kee obboleeyyan kee haati kee abbaan kee jira faranjii kanatti aboo saba kiyyaa miidhamu jira jettee yoo dubbatte waa'ee saba keetii gizee ibsitu kun anaaf sabboonummaadha maaliif jennaan hawaasa kanaaf saba keetiif quuqamuun saba keetiif rakkatuun rabbiin subhaanahu wa ta'aala waan bira saba guddaa dhiisiiti saba guddaa kana dhiisi maatii kee jaartii kee yoo namni si jala ajjeese ilmoo kee yoo namni si jala sarbe haadhaa fi abbaa kee yoo irraa miidhe isaan osoo kabajaa isaanii tiistu jireenya isaaniitiif jecha ati wareegamuun akka amantii islaamaatti wareegama guddaadha moo wareegama beekamtiin qabna لا ولا بخون هدو ولا ديفرنسي قد قبا خنا حكمي خنا خيسن سينو استاذ حكمي خنا خيسن سينو مالي في ينان دبين ما تخاف تدبين قرتي قبين دوم فاتي في ماتي دوم فاتي في خنا في اكا حواسا غوتو وني جو خون ديفرنسي قد قبا تفاصيل هدو قبا حكمي انسا بلادا خنا خيسن سينو مانتنا ولكن دبيت ما خافت رتي واسنجا وانت ترى اجي فشاد ونين سينجا استاذ ونين سينجا وان مايت هذا هي اما سبونم ما دافي اورمم ما والادى سبونم من بردبرو اكستريم ناشوناليزم يچو نمو دبي نازيم فان فنينسني اكستريم ناشوناليزم ناتريفون تنغرتتون فينطاليوم ما يتسم فينطاليوم ما اكا الدنيا دغديشنا خنتيفيتي سبخ يمالي خبران جراتيني خبرا دبمو قبا خبرا سنبنا غدو قبا دبمو قبا سيغره خون امو سبونم ما نمو خبرا دبمو قبا دامتلا خبرا دبمو قبا متي غرو اناتو تو سبخ يخناتو تو غرتي اولتا هذا ناف سبني خي يكون اولتا هذا سبخ يخنا اول فوديتن نمر ادغودي وانجو سبب ابچو سن كون باي ذا واي ديكشنري الدنيا رولي قلت استاذ اجون يا ده نما توكو ديكشنري دوغورسون استاذ ديكشنري دوغورسون لا مريم وبيستريتشون ديكشنري اونلاين الرجرو خيسا ديكشنري ريليبل جامو اكان الرت امنتم مانجو ديبندابيلين قدام كويس اوكسفورد جرا اوكسفورد لين درس كافي تفصيله تنكنينه بيروخوتي بريطانيكا جرا بريطانيكا نمو استاذي مي قبطيله استاذني اينو مكانيسا ابا غور انا استاذ غاليزا مي نودبسي اتشرتي مي ابني حلال كتاب فرت نغر لما لا اسلم بيجي ساناسيما بيجي جاتمي في صدفاتي بيجي سجاتمي في صدفانا إنك يبلون جيش جرابنا. مينا بنيكا سنرى لالا. كتاب نبرنجو by the way أسمانو نمني نما تقول جنوب مريء شو في كتابة تقول رأي استشهاد قولوا بربادي. إذا كتاب في ذاته فكس موكم. والله كتاب نبرنجو. أستاذ يا كمان سنجيبتا ركونجو. أما سرتي بكان جروندو بدو. إيميلا نانجو رمانجو سنيف. أبشر. لا والله كتابني هنا قرر ما. بصورك والله نيجي. أصلاً كأي ميجا كبادة كمبيوتر درا كبادة كتابا لايبرري كيسو جرادة. نعم. wantoota ragaalee gartee amma dictionary atiyat xiqqoo wal falleessuun dictionary biraa hajiru silaa si dura qabuun danda'a ture laakiin immoo dictionary naatinatti dubbisaa jirtu kuni dictionarylee gaafa sabboonummaan warri finxaaleeyyiidha ol aantummaa amantii tokko ol aantummaa saba tokko ol aantummaa afaan tokko gaafa lallisan irratti hundaa'ee barreeffame malee يرو هند أبديت بريطانيا كانش أبديته وجان أبديتها مريم بيستر خونس باي ذا واي مريم بيستر نمني سلا هدو سيرش كور وان إنجليفا ديكشنري خلا رتيجا اسم بيساني جرتني إنجليفا هاسوي تندون فيدمتني سني في وانتن جنة ملء وانت بيك ما على يرو رايرت أبديت قولا خنا تدي اسم مانتا سبونم ما إلى الأورومو إلى الأورومو رادو بني أسي تادي هنا نفاتي أنا ما قافين قدان أتيفي warroota si fakkaatu fillee khaniin qabu jechuudha obboleeyyan kiyya dubbiidhaan gadda dhalatti akka fakkeenyaaf abbaa keenya Aadam Haaruun haa jennu akkasumatti obboleessa keenya Hamzaa Mudawwara Gubee haa jennu akka obboleessatti yoonni si gaafadhu majlisni Itoophiyaa keessa ni jira moo hin jiru tamana deebisi majlisni islaama bakka bu'u ni jira arra aniin kuni si daran yeroo gargari wanni amantii gisee tuqamtu
nama machaa'ee miira keessa seenee if wallaalee waan dubbatiif waan isu wallaalee yeroo gargari dhugaa jirtanii keessattuu rabbiin keenya tuqamuun rasuulli keenya alayhi salaam tuqamuun quraanni keenya tuqamuun amantiin keenya tuqamuun sahaabaan nabi alayhi salaam tuqamuun jaartiin teenyaa fi ilmaan keenyaa fi ruuxiin teenya tuqamuu tura nuu cara nuti wareegamuu tura nuu caala isaan tuqamuudha kuni dhugaa jirtu garuu dur mootummaan nuti jala turre mootummaa islaamaaf beekamtii hin kennin majlisa gartee beekamtii hin qabne akka NGO'tti biyya keessa jiraachaa ture. Amma dhawaata kana immoo mootummaa kana osoo rakkoon biraas jirtu bakka itti galatoonfannu qabna. Mallee meeshkurinna islaami shukrilaa jira soosina. Namni ganama galatoonfanne rabbiillee galatoon galchuuf. Mootummaan amma jiru kan Itoophiyaadha. Haa balleessu haa tolchu. At least mootummaan islaama Itoophiyaa san akka lammii lammadaa osoo hin taane akka abbootii biyyatti akka saba Oromoos haa ta'u Amaaraas haa ta'u Tigrees haa ta'u islaamni Itoophiyaadha abbaa Itoophiyaa biyya san keessatti abbooma akka qabu akka lafa isaa taate akka biyya isaa taate beekamtii kenneefii jira. Kuni nutiif waan guddaadha waan gaafannee argachuu osoo hin taane waan durumaanuu uumamaan rabbiin nuu kennee jiru kan mootummaalleen irratti silaa duraanuu nu deeggaruu qabu ture haa ta'u garuu alhamdulillah jan arra duba Adam Haarun nama guddaa abbaa keenya an islaamummaa irratti ni sabeeka. Ani akka nama tokkotti akka naasiruu gaafate an guyyaa tokko takka Adam Haarun walleessaa ofii kiyyaa deemee dhaggeeffadhee sin beeku takka waan inni wallisii ni beektaa waan jette wallahi hin beeku. Walli inni wallisee sin beeku akka nama tokkotti garuu ni dogoggore. Ani islaamaa mitiif hin jenne afaan isaa tanaan dhageenya nuti. Ni dogoggore sahaabaa akkitti ja'amuu qabu osoo jiruuti akka isarraa hin taane akka hin malleetti waa dubbate. Wanni silaa ture wanni kun amata sadii durallee jaan afur durallee jaan wanni silaa sheekootaas darasootaas hayyoota amantiitiraas eeggamu majlisa Itoophiyaa qabna namni kun Kanadaan jiru Oromiyaa keessa jira yeroo ammaa tana keessatti sheekootii teenya taachee jirtu majlisa itti gaafatamummaa islaamni biyya sanii jiraachuu fi dhumuuf illee itti gaafatamummaa qaban itti bilbilanii nama kana itti dhihaadha. Namni kun nama alagaatii miti nama keenya nama guddaa namni guddaan gizee amata 78 gizee qabu dhukkuba adda addaa jira dhukkuba daameen shaajaamuu jira namni irraanfata waan khalee jee fi waan rajee hin beeku amma jaarsa kana meebi waan inni jeewu beeku dhabuutu mala rabbiitu beeka nama guddaa tokko usrii gootiif sharaan islaamaa rabbiillee nutti himee jira kanaaf dura karaan itti jiru akka nama nuti ulamaa hin qabnetti akka nuti hayyuu hin qabnetti akka nama beekaa hin qabnetti gamanaa fi gamas jaarsa guddaa kana hayoo dogoggoree toobatee gara rabbi yaa rabbi na araaram jechuu danda'u. Akka nama gartee jibbinsa amantii islaamaa qabu fakkeessanii ciraaq fakkeessanii gamanaa fi gamasa butanii xiqqeessanii maatii isaa gargireessuun hawaasa isaa gargireessuun islaama Itoophiyaa guutuu gargireessuun anamma haga namni asirratti gabbahee namni sheekaa dubbatu wallaahi wa rabbal ka'aba waan kana Adam Haarun dubbate hin dhageenye ture. Sila usluubni waan kana itti dhaamsan akka dubbiin isaatillee hin babal'annetti akka guddattee addunyaa hin gargireessinetti amma takka inni nu arrabseemi akka viidiyoo san namni numaa daran shishidee daran eenyummaa waan sahaabaan ni tuqe daran hawaasarra facaasanii kan beeneleen dhukkuba kanaan isa bare jechuudha. Kanarra silaa karaan jiru obboleessoo yaa habiibii koo yaa maazii koo. Ustaad Naasir masalaa dhufnee dhiifnee jira guutuu guututti. Wannumaan dubbiin irraa kaatee hojii achiif hin deemu jira. Wanni dubbiin irraa kaate sanirraa mari'anne yoo jenne dhimma biraati sun faayila guutuu fidannee dhufneeti waan saniitirraa waan saniitirraa haasa. Faayilaa miti ustaad. Ustaadii koo faayilaa miti. Waan sanirraa amma waan takkaa jira gaa Ustaad Naasir. Ansaniif hin deema bara. Ansaniif hin deema. Gaafii dhufnee miti. Sabboonummaan irratti hundaa'e wanni barreessee farachiif hin deema bara. Sabboonummaan Oromoodhaa tareefuun tareefuun san. Ustaad Naasir sabboonummaan nuti jenne san. Asumaanuu definition sabboonummaadhaa bakki itti argattu waan adeeroon dheengadda jee irratti dhumte. Waan adeeroon dheengadda jee san irratti waan hin jee kana definition kiyya kanaa dhugoomsu jecha isaan dheengadda maayikiidhaan ja'an san akkamitti? Abubakri Umar jara gurguddaa kana seenaa isaanii dhiisii jedhe nuti seenaa hedduu qabnaa keenya baradhu jechuun gabaabdumatti waa hundarra kana turanatti aanaadha. Definition an reemtu kan nuti reessaa kanarra addaa miti bara kanuma ture bara. Wamana reefu dubbadhe san isaan mirkaneessan laal adeeroon sabboonaadha. Si jedhe haasawaa isaanii irratti isaan sabboonaa dhugaati.
ولكن أمو أم بكم ما أنت نتجافين نتولجافت ولا أفنس سبونما سمركاني سندن ديسوغا سبونما سبونما تغوغراتي تاتيما سبونما ريتون لا أكنت إسم definition wrong سبونما فنيتاني تيستادي هو لا ونما نديمو بساني نما ساني سبونما أروموتي اللي ولدتي لون كابدان سلاجة أستاذ ناصر لا أستاذ ناصر دقيقة ونيتك هو أوفمو برنوتا أوفم أكسموكم إيه قبر كابتن أنديمو أفاني تنا كابديمر أكم بوليسين دو بدو سادكو ديكشنريين الدنيا غوتون غرغدا ورجا ام غوتون ايغا كانت ديفاين غدني لكي كنامتي سبونو مان تنينان اتامنه سبونو ما اورومو ديفاين غوني منغون سبونو ما غندا إسان أرغانيتي مالي سبونو ما اورومو نني وان اورومو دبتو جوار محمد مال جدي فايدو نو جوار محمد وان دبتيس ديمتي دبيسو دنيسا كتاب اسلام ما في سبونو ما جمو كابان انيو نر ابو سبحان الله ما قايسا خان يعني غاليمو غالي ابا غوري كتاب اني بريس نموت اكسي واي اورومو بيكن آدا اورومو بيكن ركو اورومو بيكن قبسو اورومو بيكن سبونو ما اورومو بيكن وركسي ترى هيكا فدن مالي هيكا انجليز غافا غرتي اول انتما اي سي تي في نرايمي جرمن نازيني في وني اول انتما اساني للسان رتي هيكا كنمي اورومو دا في مندن دي استاذ سبونو ما اسان رافر نيبر سبونو ما اسان رافر نيبر لا وانت فدنوتي استناس وانت كاجر لا اكا عالمتيو يعني تاريخ الدنيا تجرى كسموكم سينا الدنيا تجرى سينا الدنيا اتقافة دي بيتي لالتجارة كورا سديت تفادورة واني سبونو ما لجاء عالم الدنيا خانا قبان توري جارة لي جاها خولتي آناني فيو كم تكاتي جارة كورا سديت تفادورة مالي جارة كورا سديت تفادورة تورين ينان جارة كورا سديت تفادورة جارة كورا سديتي كورا توربا هنگا كورا جهاتي تلي يوروب خيسا ورانا ديمو توري غافس إسا ورانا إفيدا إيجا بكا غهاني وغاري بلا ما في كودا وحي والله لني بودا ديبي أني سبونو مانسان أكا إسا ميتي أرغاني نوف إكسبورت نوغدن سبونو مانسان سبونو ما بفهمين بفلالاف توران إكسبورت غدن غاف إكسبورت غدن يرو هدو رجيساني جراتن حواسا خينيا أورموما إسا دغتي توري أبوتين كينيا دوفاني أورموما إسا اتهمو توراني جان ماليف غاف نجل قبا سبونو مان إيغالمي جارا كودا سديتفا خيستي وان تهيف غافا دولة العثمانية دكي جيجسن غافا غرتي تركوتا خيسا سيننسن غافا بيوتا عربا خيسا سيننسن نمني تاريخ واتي كودو بيسي سبونم مان اكا جارا كودا سديت دورا هنتورين نبيخ حواسني اورومو دا جارا كودا سديت دورا سبونا اوسون توري اورومو توري حواسني اورومو دا اورومو توري ايغا اورومو مالتو سبونم ماتي سفيدي استاذكو اورومو مالك سبونم ماتي سبونم ما بيراتو سبونم ماتي سنكي سبونم ما بيراتو سبونم ماتي سنكي سيجله نو ونما سبونما اورومو مال رت دلته استاذكو مال رت دلته سبونما بيرات كاتو تدفه اورومو متنا هو چبسي سبونما امارات تدفه اورومو چبسي يميغا ان كانفتني لا كانفتني سي دبدو استاذ ناصر دغيفد استاذ ناصر دغيفد بولايت لي اسو لا كانفتني الرنك كابين جرسني كانفتني متلا سبونما امارات تدفه سبونما اورومو ما انجان چبسي سامبوتو اورومو نكم جتري نوتي اورومو ما ديفتشو اسونتاني سيجله ابوتين كانيو ندرو دبري سبونو ما مخسانو فوتورنسن اورومو ما توري لبو في برارون افدمدمون اورومو ما توري غافس سامبودمو دالوني ديما دو في امان تنا سبونو ما تبودان سبونو ما نمو ديفينيشن اسا ور سر وان سبب يكم سقبو دبتن warri sirra waan sababa beekumsa qabu warri ka jawaaris lafa kaayan jawaar bira gaafachu kutemmo sabboonummaan beekumsa wanta isiidha warri nu hundarra gartee qabsoota dhakeessa waggaa dheeraa ture adeeroo adama malee gadda waan dubbate waan haariyaa miti beek wama silaa duraan irratti jiraate waan duraan irra ture dubbate maaliif jennaan sabboonummaa jechuun saba kan kee waa hundaa olitti dabarsitee wanta jechuun ilaalchi dheengadda adeeroon dubbatan san isaan qofa irratti gabaabbatamoo joollee dargaggeessa oromoodhaa hedduu keessa jira wanni sun by the way azaan jira nabira azaan jira اي واسي غافر دجدمان ادم هارون اورومو بكبو اتغافتهما انساسون اورومو هندينو بدي اني بليسسانيف نوتي هندينو اتغافتهما فداني قومتمو قمنا غرو نوتي هندينو بريدا اما نمني بلدغا رابدو استاذكو اما ريفوز واكاستي جوار محمد اورومو فرست جي
Jawaar Mohaammed Oromoo farasti gisee jiru amantii Islaamaa farstii miti jechaan jiru as biratti waan tokkoon siima. Ani akka lammii Itoophiyaa dhalatatti kan Rabbii godhee na uume Islaama Oromooti haa jennu. Amantitti yoo dhufte I'm Muslim first. I'm a Muslim first. Yoo waa'ee amantii na gaafatte. Yoo waa'ee sabaa na gaafatte immoo ani dura saba Oromooti. Akkas jedhe gabaabatti. Kanaaf definiishina inni hin kenniniif akkuma mariifu ati jechaa jirtu. Sabboonummaan dishinariin akkana jedhee jette. Okay, sun deficiensaati. Jawaar Mohaammed immoo amantii fi Oromummaa walitti madaalchisaan jiru. Yeroo hedduu inni rakkoon uummata keenya keessa seenaa jiran. Oromoo farsi jechuun xiiqii uummata gartee yeroo Oromummaa keenya fudhachuu didan sabni kuni ati dura Itoophiyaa moo Oromoo jechuu keessatti ani Itoophiyaadhaa miti ani dura Oromoodha jedhe malee ani Islaamaa mitiin jenne gurbaan kun qallichi diimaan sun naaf jedhe. Kanaafuu yeroo hedduu fireesiin kun ni deddeebi'a. Oromoo farsi jechuun akka waan shirkiidha akka waan badiidha. Ama Muslim first akka amantiitti yoo na gaafate amantii biraati yoo nama daddeeste ani Musliima. Musliimummaa asitti amantii biraa hin qabu. Amantiin kiyya ka duraatis ka jalqabaatis ka dhumaatis ka itti gaafamus Islaam. Oromummaan kiyya immoo sabaa sablammoota biraa hunda ni caale jechuudha miti amma Oromoo first jedhu. Ani Itoophiyaadhaa miti dura. Ani dura Oromoodha. Oromoo egaan ta'e booda dhalataa Itoophiyaati jechuudha. Itoophiyaawii ta'ee hin dhalanne Oromoo ta'ee dhaladheetiin Itoophiyaa keessa dhaladhe. Akkas jechuudha. That's the definition you have to give. Gani, by the way, asumanu dubbii walitti qabaatiti boodarra dhaabnee salaannee walitti deebina. Booda ni beekame akkuma sin biyyi ta'uu ni mala. Dubbiin irra geenye awwanni lafa sii kaa'e hawaasa kiyya miidhamaa jiru isaaf dirmatuun isa cinaa dhaabbatuun isa barsiifatuun hawaasa kiyyaaf rifatuun Oromummaadha malee sabboonummaadhaa mitiidha. Kanammoo ragaa dikshinariin fidadhe. Dikshinari wanni inni sabboonummaatti ibseen dikshinariileen addunyaadhaa hedduu wanni sabboonummaa ibseen bira dabree nuti akka muslimatti nuti muslimaa miti kitaabban islaamatti gaafa as deebitee ilaalte kitaabni Dr. Ghalib bin Isa Awaaji kitaabni isaa akkana ja'aa jeetiin dubbadhe. Kitaabni isaa even hedduu fageesse waan sabboonummaadha. Sabboonummaa akka malee fageesse jechuun waan akkanaa waan akkasii gabaabdumatti waan dawlaa islaamiyyaa guututti diige waan humna islaamaa guututti bittinneesse sabboonummaan. Khana akkasittiin kanan gartee ragaadhaaf dhiheeffadhe ati moo ragaa dhiheeffadhe sadarkaa sanuun keenya ustaad Mu'aazii ko Oromoon sadarkaa nyaatee quufee saba birarratti illee olaantummaa leellifatuun keenya bira itti deemama anarraan tana Oromoo sabboonummaa waan ta'eef ani haa jiraadhu akka nama saba tokkotti akka saba Oromootti nama ta'e haa jiraadhu biyyattii keessatti lafa biyya keessatti haa jiraadhuudha bara Oromoon arra sabni Oromoo ni jechaa jiru. Arabni kas jechuu ture gaafa duraasa namta kanan gabroonfatini Turkiinis namta kanan gabroonfatini jechuu turte Turkiin gabrummaa san diddaadhaa jecha an Turkiidhaa an turkummaatu tunatti ana malee jetteetiti an Turkii farist jedhanii jedhe Turkiidhaa san gabbahanii azaana afaan Turkiitti nu jijjiiran salaata afaan Turkiitti nu jijjiiran Qur'aana afaan Turkiitti nu jijjiiran suni isaanii ustaad la Ustaad Naasir wanni saba tokkollee addunyaa tana gubbatti adda godhu hin jiru. Seenaan addunyaadhaa yeroo hunda if deebisaa deema. Sabni tokkollee addunyaa tanarratti addaa miti. Ati yeroo ammaan tana waan sabni biraa dalagee hunda tamokkiroolee sabboonummaadhaa guutuu by the way qabxiilee hedduu jira silaa karraa haasofnu. Salaanni itti adeeminu. Amma salaanni si ga'ee jira deemi gabaabatti. Ustaad tokko waliif galuu dadhabnee walii galuulleen walii galuu jaamti. Ustaad Naasir. Karaan sabboonummaa Oromoo karaan ati itti hubattee fi karaan ani itti hubadhee wal argataan jiru. Naawsigaa wal argataan jiru. Keemistiriin kiyyaa fi keemistiriin kee waa'ee dhimma Oromoo sabboonummaa Oromoo irratti ati kan xiyyeeffattee jirtu sabboonummaa Oromoo sabboonummaa finxaaliyyii biraatii walitti madaalchisaa jirta. Nuti akkasii miti. Anamma Oromoo Islaam angabaabatiin jechuu barbaadu ustaad tokko. Namni finxaaliyyiin tokko Oromoo irraa argame yoo maqaa Oromootii waa balleesse Oromoo sabboonummaa isirratti duuluu fi rorrisuu fi xureessuun
barsiisota amantiitirraa hin eegamu. Badii argamte san ofirraa dubbatanii badii argamte san Qur'aanaa fi hadiisaan daliilfatanii bakka kanatti rakkoon akkana argamtee jirti hawaasa keenya hubadhaa dogoggora kanarraa deebi'aa jaanii barsiisuun osoo jirtu waan biraa waan diinni biraa uummata Oromoo godhu irratti gaaza naquuf hin barbaachisu akkasumaan jechuudha. Ustaanaa suuraan takka siin jaa beezii waa balleessu osoo beeytu uummanni keenya Oromummaa ifiitii yoo jiraate ifiif dhaabbatee mirga fi kabachiifatee ka'ee amantii isaa kabajee deemuu danda'a. Sabboonummaa gaafatti dabalate immoo sabboonummaan tun baay'ee ta'uu sabboonummaan Oromootiif hawaasa biraa wal addaa beeke ammaa sasumaanu hedduu wal addaa beeke. Sabboonummaan Oromootiif Somaalee immoo wal adda. Sabboonummaan Oromootiif Amaaraa wal adda. Maaliif jennaan sabboonummaan Oromoodhaa paakeejii guutuudha. Kompiliit sii galee amantii mataa ifii qabdi. Afaan mataa ifii qaba. Adeemsa mataa ifii qaba. Amantii duraan qabu san irratti of tahiinsa waan ja'an takku dhufa jecha. Kana baay'ee ta'uu Ustaad Naasir ati diddeefi miti. Ni morma kana Ustaad ani morma kana kana ni morma. Mirga sun mormuun walaakin ati hogga sabboonaadha ja'amtee saba xiyyaaniin boonaa jettu sabboonummaa jechuun sabaan boonuudhaan akkasumaan walii galaa miti irratti. Boona ati itti fudhattee sini miti. Ni gammada rabbiin saba kanaan. Waa hunda fassartee dandeessa Ustaad Naasir. لا قرآننيس قرآننيس أرأيت الذي يكذب بالدين يجون أرأيت أكاتي أفان أربت نمني دايركتلي هي خسني ميتي هاي سري أرأيت أنا ما فكينا ليترلي يوف لتلاتي أجر تيجرتار ربي نمون محمد وني جالس تروارد يا محمد أودي سيمي الذي إساجرتي يكذب خكيجب سيزو خكيجبو بالدين Ustaad Naasir akkami walii galame naafi akkami walii akkami Oromoon bareeda akkatti diigallu Oromoon guutuu akkami walii galame ati sabboona Oromoo Islaama akka taate beeytata abadan sabboona miteen ifin beeytu abadan sabboona miteen ani ilma Oromooti maaliif ati afaan Ingiliffaani beeyta afaan Arabifaani beeyta maaliif afaan sanin nattiin haasoo ni amman tanare wanna afaan sanin sitti haasoo hineef takkaffaa namni nu dhaggeeffachaa jiru nama afaan sanin haasoo hineef takkaffaa namni dhaggeeffatu afaan seenaa sa'uun takka ji lammaffaa hawaasa kiyyan baraaruudhaa deema rakkoo wanni kun fiduudhaa taa'u hawaasa kiyyatu waan kana kun sabboonummaan tanuma bara ustaada koo sabboonummaan tanaaf la tun oromummaa dhagee gaafa hawaasa biratti dubbattu hawaasa biratti gaafa dubbattu afaan inni beekuun dubbatta saba san waan inni beekuun itti dubbattee rakkoorraa isa baraartaa jechuudha saba kee afaan keetiin dubbatuun Shemmaamar Rashad afaan isaatiin barreessuun ummata isaa ibiddarraa baraaruuf kuni sabboonummaa gaariitti fassaramu jechuudha. Sabboonummaa ol'aantummaa dhageegaa ol'aantummaa sabni kun. Sabboonummaan gaarii fokkottuu qabdi islaamummaa keessatti qawmiyyaadha wanni jaantuun gaarii fokkottuu qabdi. Bareeda sabboonummaan gaarii qabdi hammeenyas qabdi. Rabbiin isa gartee wamin aayaatihi mallattoo tokkummaa rabbiitirraa afaan adda addaa isin godhee isin uumuun diimaa fi gurraacha godhee isin uumuun waan mallattoo tokkummaa rabbii subhaanahu wa ta'ala mirkaneessaatirraa kanaaf afaan kiyyaan dubbatuun kiyya tokkummaa rabbiin bareeda uumaa rabbiin nuuf kenne san ittiin gammaduudha rabbii kiyyaaf ani galata galchuudha je'eetiin fudhadha malee sabboonummaan gaariin tana. Amantii ofiitiin gammadu. Ustaad Naasir wanni jiru waan takka. Awaanin atis waan sitti dhagahamu waan amma dubbanne keessatti dubbattee jirte jazaakallahu khayran yaamicha kiyya kabajjee dhufu kati hedduu galatoomi. Nu biraan adaananii iqaamanii jiranii walaakin waan tokko jala sararreetiti hawaasaaf lafa keenyee deemne. Addunyaa tana gubbatti ilaalchummaan fedhe adeemsummaan fedhe yooniif hamucu ca'atu ta'e abbaan akka barbaadetti fassarachaa deemu ta'e wannummaan takka dogongoraa miti nama ajjeesullee dogongoraa miti wannummaan takka wanni dogongora taasisu ustaad wanni dogongora taasisu waan sirrii taasisu fakkeenyaaf amma kiristiyaaniitii bira gaafa deeyte rabbii meeqa jettan takkaa siin jaa Iyyasuus hoggeetten ilma rabbiiti siin jaa inni rabbii nuti hoggeetten rabbi siin jaa akkamitti akkaan fahamutti siin jaa akka inni fahamu likkii dharee sammuun isaa likkii fudhachuu jirti siin kanaaf namni tokko istaandaardii wahii lafa kaayeteeti istaandaardii san gubbaa dhaabbatee wajjin mari'ata gaafa mari'ata. Anaaf ati dura jedha istaandaarduma irratti waliin galle maaliif istaandaardii lafa kaayetiin dubbadhee jechuun jiru dikshinariilee maal jeetan warra silaa agartee akka addunyaatti ibsan je'ee yaaduun fidee haasa'u jira. Ati immoo yeroo waan tokko kaafnee jecha tokkicha sabboonummaa jedhu kanaahu akka an fudhadhetti waan jedhu gubbaa dhaabbattee ilaalcha keetiin naaf fassaru jirta.
ilaalchi kan keemmoo ilaalcha hawaasa guutuu ta'uu hin danda'u. Ilaalchi hawaasa guutuu ilaalcha nama namaan deemuutii je'eetan amana an akka mataa kiyyatti. Kanaaf obboleeyyan keenya warri as jala jiran fayyadaman na fakkaata irraahi. Yoo kasiif mijaa'u taate salaatee deebi'eetan wajjin tifuun yaa rabbi jedhe. بارك الله فيكم أني بود ديبو لنا نديبوني ملا أكما سنجيكا أبشر علي نرجع على الفاتحة كيف maybe أستاذ ترى ما يتني الإسلام ترى ما يتني الإسلام ولا قرر ترى ما يتني الإسلام ركو أرقمتوف شيكوتي علماء بياك أمنو مفتي لي بياك أمنو هيوتا بياك أمنو مريهنة وان دروق الأمو قبو أولويات هادور سينو وسو gartee waan takka daran rakkoo san guddattee rakkoon sun akka hin babal'anneef dhaamsu irratti haa yaalii goonu nama nurraa tokko gorollee fuunee qileetti darbine azaabatti akka hin deemneef daran namtichi yaalii haa goonu. Ustaz Nasir waan bareeda yaadne kan kee inshallah nin qeebala inshallah fuula dura sanirra ni dalayna wajjumaani walaakin ammoo wanni irra wal geenya wanni irra mari'achuudhaa dhufne qabxiilee reefuun tana kaasisanii qabxiilee sana ammoo nulachuutu irraa hubaga dhageessan qabxiileen sun achirraa maddii kaatee ta'asin nu fidde barustaad wannummaa waan kana haasoo nuufu waan achirratti hundaa'ee hundeen achirraa kaatee barustaadii koo maaloo maal taatan ustaadii koo maal taatan sayyoo rabbii jee gaafa rabbii sii mijjeessee biyya tana dhufte wajjin haasoo hin eennesan itti dhiisaasa jadi gaa inshallah sitti qaamee jiraan haa jiraatu sallallahu alaihi qaama jiran nu biraahi hedduu galatoomaa jenne hayya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warroonni as jala waa dubbattaa jirtan seenullee barbaadan dhiifamnu godha ani nama naquu hin dandeenye ture because nama lama qofa malee hin danda'u ture